Arsii yoom akka qabsaa'u, eessatti akka qabsaa'u, akkamitti akka qabsaa'u uummata beeku. Ahmad Ajjii jedhama, bulchaa godina Arsii Lixaa. Arsii Sikkoo Mandoo kun arsii baay'ee atoomaan, namoomaan, waan dhugaa wayii akkuma Oromoo biraa jaalatu, nama akka Oromoo biraa Oromummaaf quuqamu, sabboonummaa qabu, caalmatti nama dhugaadhaaf jiraatudha uummanni Arsii. Uummata Arsii kanaan beekama. Godina Arsii Lixaa godina qabeenyaan baay'ee badhaatuudha. Teessumni lafa ishee, haalli qilleensa ishee baay'ee Rabbiin biyya badhaatu uummata Arsii miiliina 3 lakkaa'amu kenne. Keessattuu yoo gurguddaan godina Arsii Lixaatti beekamu keessaa oomisha qonnaati, oomisha midhaanii, keessattuu qamadii kilaasteraan qotuun, kilaasteraan oomishuun, gurmaanii oomisha wal fakkaatu hojjechuu wanni jedhamu guyyaa tokko haramuun guyyaa tokko facaasuun, makanaayzeeshinii qonnaa tiraaktera ammayyaa fayyadamuun kombaayinera kana jechuudha makanaayzeeshinii jedhama. Kanaan baay'ee godina beekamtuu fi qonnaan bulaan isaa saffisaan teeknooloojii kana fudhatee akka biyyaatti fakkeenyummaa qabuu fi biyyaafis gumaachee. Gara biraatiin beeladaan misooma beeladaatiin baay'ee beekamtuu. Amma gara aanaa Kokkossaa kanatti nama loon 500-400 qabu jira. Aadaa kana jijjiiruudhaaf isoo hojjechaa jiraanne garuu looniif beekumtii qaban, looniif iddoo akka qaban mul'isa. Aadaan loon baay'inaan horsiisuu yeroo ammaatti rakkoolee yoo ta'e gara ammayyaatti illee deebisuu ta'e baay'ee looniin beekamtuudha. Looni godina kanaa gabaa biyyaatiif giddu galeessa hamma Jibuutii biyyoota adda addaatii fi biyyoota ollaa kanaaf baay'ee shoora guddaa akka taphataa jirtudha. Meesituu wanna sharafa alaa argamsiisuu danda'u keessatti godinni kun baay'ee gahee isaa qaba. Buna oomisha. Boloqqee alatti ergaa buna alatti gara galii doolaaraa biyya argamsiisuu keessatti gahee inni taphachaa jiru olaanaadha. Yeroo ammaa bunni kunis aanaa 3-4tti akka babal'atu hojjechaa jirra. Bunni keenya biraandii qabaa jechuudha. Sadarkaa duraa ba'a akka biyyaatti bunni warqaan asaboo sadarkaa sanitti ba'a. Boloqqeen nuti biyya alaatitti erginus yeroo yerootti dabalaa dhufee jira. Dhiyeenya kana qamadii illee biyya alaatitti ekspoortii gochuun mootummaan qotatee hojjechaa jiru keessatti gaheen godina keenyaa illee olaanaadha. Kumtaala 100 lakkaa'amu dhiyeessii biyya alaatiif ekspoortii ta'uu danda'u godinni keenya gahee isaa guddaa bahee jira. Ammas fuulduraafis. Kan biraa kan baay'ee hawwata turizimiiti godina kanatti baay'ee hawwataa fi hamma ammaatti biyyittiin Oromiyaan irraa fayyadamne ta'eeti malee halalaan gannu waara shaallaa abiyaataa jedhamu akka wancii gorgoraa jedhamu kanaan baay'ee garaagarummaa hin qabne giddu galeessa biyyaatti argamtu kiiloomeetira muraasa Finfinneedhaa fi Adaamaadhaa deemanii turistoonnii fi namoonni biyya keessaa bashannanuu danda'an arguu danda'an jira. Hawwata turizimiin baay'ee badhaatuudha. Paarkii qabna. Paarkii Sinqillee jedhama. Akka aadaa Arsiititti Arsiin akka ilma isaa yoo karaa maleen ajjeesan murtee gumaa dabarsitu nama
bineensa kan ajjeese murtee dabarsanii aadaa akkasiitiin bineensa ka ofii godhatanii ilma kiyya jedhanii paarkii akkasiitu biyya keenya keessa yookaan godina keenya keessa jira. Kanaaf baay'ee badhaatuudha godinni keenya kanaan. Mirgaan angaltee kee himanii maqaa Allah nooroo miyyoo. Giddu galeessa biyyaa ta'urraa qaroominni teekinooloojii fudhachuun barnootaan jabaachuun waan haaraa fudhatanii ittiin of jijjiiruun daldaluun qabeenya horachuuf shaakaluun barachuun godina kanatti hammayyummaa ta'ee dhufee jira. Kanaaf godinni kun godina jijjiirama amma dhufe kana keessa gahee guddaa taphateedha. Dur Arsii lixaa naga bultee Amboon naga bultee jedhanii gaafatanii qabsoo diddaa wayyaanee irratti gaggeesse baay'ee olaanaadha. Kana jecha wareegama hedduu isaa kafalanii jiranii. Akkuma wareegama kafalanii jijjiiramni kun argame immoo abbaa jijjiiramaa ta'anii adda dureedhaan godina jijjiirama kan onneedhaan fudhate jechuudha. Mootummaan kun mootummaa kiyya kanarraa ka'ee nageenya kee eeggachuu qaba. Mootummaa kiyya utubuu qaba jedhee nageenya isaa daangaa daangaatti eeggata. Mootummaa keenya cinaa dhaabbata. Tarsiimoo mootummaan isaa baatee raawwata. Mootummaan kiyya godina hedduu qaba. Uummata bal'aa bulchaa. Harki isaallee qal'atee na bira ga'uun yoo baates obsaan dhageeffadhee rakkoo isaa hubadhee fi boru naa hiikata abdii jedhee jijjiirama kana faana dhaabbatudha. Uummata baay'ee fakkeenyummaa qabu uummanni Arsii lixaa. Mirgaan angaltee kee himanii maqaa Allah nooroo miyyoo. Dargaggeessi yeroo qabsoo diddaa gabrummaa keessatti wayyaanee daawwan jedhee irreecha hirmaate keessa namni madarakii irratti bahee maayikii abbaa gadaa irraa fudhatee jijjiiramni kun akka dhufuudhaaf wareegama lubbuu isaa qaalii kennuudhaaf namni qopheesse dhalataa godina Arsii lixaati. Kanaaf qe'ee qabsaa'otaati qabsoofni arganne jirra. Waan qabsoofni arganne kanaaf ammoo lubbuutti dhabne ammoo kunuunfachuu qaba jedhee godinoota Oromiyaa keessa nageenya isaa gara amansiisaa fi fakkeenyummaa qabuun godina jijjiirama kana utubee dugda ta'ee fi lafee ta'ee fi ilma kiyya jedhee laphee guutuudhaaf fudhatee mootummaa isaa kan masaraa jiru kana wareegama kamiyyuu kafaluudhaaf uummata qophaa'edha. Kanaaf uummanni Arsii yoom akka qabsaa'u, eessatti akka qabsaa'u, akkamitti akka qabsaa'u uummata beeku. Akka amma kara deeman marti jijjiirama kana butuudhaaf deemuu miti uummanni Arsii lixaa. Kanaaf uummanni Arsii lixaa uummata baay'ee kabajamaa, jaalatamaa, hayyuu, uummata waan guutuu isaa beekudha. Kanaaf uummata galatan maluu fi waan jedhu kana kaasuudhaaf galatooma. Mirgaan angaltee kee himanii